Harkaamilee dheeyitee olaan qolloftee hafte. Ansini rakke. Ginni dheeyemi. Ayyaman siidhaan. Ginni taatee mi? Isi ati dhiigaan ol seente akkasumatti sodaadhee si biraa beekaa kutan. Otaa'e. Yooma isitti Harkaamilee eenyuun dheedere. Mana kana keessatti miila kiyyaanin deemaa dhufe. Kaakaman dhagin maaliif dhufsa kanaan jette? Eenyu harkaamilee dheeyide? Yaaboo rabbi si baasee ammaan tana. Rabbi si baasee. Waan san hunda qabite. Si laan namni beeku dhalaa yoo hin hafte namaa hun ijjeesti. Dhalaa. Maali gaa isinis gurbaan uladhaan bashitaana buuse. Eenyu dawwalte askan telefoon? Askan telefoon. Min dawwala kaa ijoollee jabiti hin jenne. Ijoollee siifi daa'ii kaa. Eenyu namoonni? Eenyu agarsiisi. Agarsiisi eenyu? Agarsiisi. Akkanii fi hin jeeti. Akka ati tokko jiru askan telefoon. Gurbaan manaa keessatti ulaana qonna bannaa ajjeesuuf jira guyyaa lama guutuu. Laalaa jirte. Karan gabbaa. Mana hidhaa keessan jiru annaatu bashireen saala. Adamni hanga qaba. Karan gabbaa. Laadabti obboleessa kiyya gahaani. Obboleessa kiyya jettee waan obbole. Obboleessa kiyya afaan si bareessa. Eeggatee deemi. Hayyee jaarsa kiyya naadabtee ni gaana. Hayyee gattaa hin jirtudha. Eessa deemta? Karan gabbaati. Baramma dhufte. Suuqaan dagar faajaan irraa galatti. Waan eeggatte na gooteefi. Nama akkasitti bitteefi. Ijoollee kiyya bakka jirtu hanga himtu mana kana hin gabbaa jettee yaadu jirtaati. Qoonqoon maal duraan si jeeftii miitana si jeessu teessi. Anamma gabbeetiin nyaadda dhufe. Ijoolleen bidee dhufa kalaas. Eessaa bitta bakka jiran san qofa natti himi bakka guyyaa lama bulu jiran osoo hin gaafatin guyyaa dura nama jahan na tome san natti ergitu. Ijoollee mana kanaa baafte. An akkasitti guyyaanne gisee alaa dhufu tumameetiin dhiigan irra yaa'u dhufe. Wani sila akkasi beeka sila akkasi siinatti ergee beeka mana kanaa dhufaan dhufee ijoollee xiyyaa ulaallee eegaan bayyanadhee ijoollee biraa dhabe ijoollee mal yaamtaa miteettuus dhagee atiis. Anamu. Mucaa ana hamdi yaamnaa mamti kam yaamtaa misii jettuun si dhagee eessa geessitee guyyaa lama eessa bulte ijoolleen. Annan deeftu jeetiin gaa ijoollee mana keessatti hundi isa deemara. Rabbiin nan deessu jeetiin ijoollee biyaanis walumaan ofirraa baafanne. Lakkee rabbiin nan dhiisu anatti ummata nabbitte maallaqaan anatti ergite yoo gatasaa isaan san jalaa bahee dhufe nun dhiisu jetteeti moo anna jaalan isin biraa bee. Jalaa bahee dhufe nan dhiisu jeetiin ijoollee baafachiisee beekis hanqaa fi manumatti hin seetee yoo ni fi. Siifi eenyu wal mareetee warra kan beeksite warri isaan wal marii qabdammoo mee abbaanoo haatinoo maal ijoollee kophaa fiddee biraa deemti je'ee nama yaadne moo maal jechuudha. Anamma kan hin ilaa amma akaman dhagin inuma ati tolfattee maallaqaan si kannees sanduuqina kiyyayyii si jeete dhamanii waan hin keessaa qabu guutuu baasee si kanne. Kan hin akaman dhagin akkan laal madaa biyyaa kenname carkii adda hin deemu jira. Inumaa tolfattee shaantaa keetis fudhattee harra deemtu kun laal ijoollee xiyyaas manuma kanatti warri ijoolleen biyya bira jirtu wal quba qabdan. Silaa wal quba qabaachuu baattanii kun halkan sadaffaadha. Halkan sadii eenyuun namaa bulcha ijoollee. Irratti waliin naafachisiisi. San booda immoo nama silaaleen gaddanatti argite san takka takkatti maqaa isaanii edda na baaftee feetu deemicha beektus san booda deemta. Wanni ulaas dubartuuf takka jirtu kanuma wanni sirra barbaadu. Ulee galgala qabatteen naadhatti ol hin seente ulaan coftee deemtee guyyaa lama guutuu anaa dhukkubsan jiru anaa dhiigni mataa kan isaa yaa'u jiru. Sanitu wayin fudhadheen kun osoo biratti hin dhiisee deeme. An siinillee dha'uufi miti. Yoon si dha'uu fedhe namni yoo dhorkus hin jiru. Naafis qofaan mana kana keessa jira. Sillee dha'uufi miti. Bittaa hedduudhaan maallaqa naa kan dhiitaa akka jiru. Maallaqa sibira jiru hunda naa kan dhiitaa akka jiru. Ijoollee biyya amma osoo mana kanaa gadi hin baane naafichisiisi. Yookaan bakka jirannatti himnaa dhageessisa. Ijoollee dubaas mana irraa gadi hin baane akkamittiin fituu dandeenya? Ayyee haala kam irratti isaan kun ijoollee guyyaa sadii arra sadii si bulchuu danda'an osoo ati bira hin jiraatin haala akkamirra si bulchuu danda'an. Guyyaa sadii eenyu isaan kun naa hin gabbaate ani immoo ijoollee xiyyaan fedha na dheereessuu fi na guraaruun fedha. Waan kana hunda qabitee naa sababa buusee ati si baage beeksisa sumaa miti sababa beerarraa ka'e. Anaatu bitee meeraba. Namni biraa kana bittu dhabamteeti Oromoon hin jirtu Oromoon guutuu bara. Oromoodhaan qottaa gubbaan kun ni maraate qabaa naa hidhaa naa jafa qabaan jiiniini araba na bitta.
wanni argama bittee sammaali natti himte. Anu leenis naa beekside. Uleen eenyu si Tamam. eenyu si beeksise uleen. Anti jaaslaanii fi ati nagee an teeyse wayin araba sanoo hin sibbitaare. Ati gartee ani kun Garaan na gubanna jaarsa kiyya. Jaarsa kiyya ta'uu fi akkamitti jaarsa alagaan bittee akkan itti sibbitemo akkan itti sibbitemo. Osoon sifirraa goba gabaadde akkamitti ittiin dhiiblee ni beekta. Akkamitti maallaqa kannitee fi qabaanaatu maagetteeni karan nabbaaf taanaa dalaga irraa deemu. Akkan itti sibbaase sababa ati dhalaa jalaa taa'u diddee tamaa. Yaan jedhama. Waan kana hundaan nageesse tamaa waan meeqana goote waan meeqana goote jirus naaf himtaji. ni beektaatu maaf hin siin. Amma booda an takka ta'eetii tanaaf jiraachuun barbaadu. Akkamiyyuu jette nama ilmaan kiyyaas irraa ala baasee ifi calchittee mana keessa teessee waan ala na goote beekta. Alaa dhufee kinan si amanee sanunda dhiifama si gaafadhe jeeqa gowwaan kiyyaamu yoo gowwaa terreen looni dhufee mataan isin jee harkaamilee neeyitee olaan qolloftee jirti. Ansinii na rakke. Ginni neeyemi. Ayyamin siidhaan. Ginni taatee Isi ati dhiigaan ol seente akkasumatti ibsa taatee si biraa beekaa kutan. Otaa'e. Yoo ma isitti Harkaamilee nyuu needere mana kana keessatti miila kiyyaanin deemaa dhufe kaakaman dhagin maaliif dhufsamanaan jette. Eenyu harkaamilee neeyide. Yaaboo rabbi si baasee ammaan tana. Rabbi si baasee Waan san hunda qabide si laan namni beeku dhalaa yoo hinaafte namaa hun ijjeesti. Dhalaan hinaafte namaa hun ijjeefte. Anguyya san dhageessifni Oromootti dhiisinarraa Oromoo maaliifi qottaa qabaanaa hidhaadha. Yoo yaamte beeku dhufanii na hidhanii akka hiitee naga hiisanitti anaaf kuma hin qabne anaa dawwatee jiru. Na hiitee na hidhanii yoo as na kaayan. Samboota suutaan na bira teessee maali wanni godhu jirtu jettee na gaafachuu dandeessa. Akkamiin alagaan abditta maallaqa. Lakki Oromoon namata guutuu sibbitu jiru tun tamaam eenyu akka kiyyanaa bareme. Eenyu akka kiyyanaa bare. Hayyoo hodhooti. Hanga arabinatti hambisiisan narraa fixee hodho. Sirraa fixu kaasanuu sheenee. Sheenoyite. Seeqana gubeen na godhe. Sheenoyite. Nama san guutuu naa himtee chiboota sheenoyite. Maaltiin beekatu ijoollee haaraati nama tokkotti himna. Osoon beekini akkamitti anoo beekan anaa biraa hin jirre akkana karaa kana dhufaati asiin qaba akkana godhu wayi tokko ana qofa karaa kana deemu Oromoon guutuudha. Akkamii Oromoo dila kana keessa na beekan ati tuuba kamii wallaalte isaan eeyyisaan na beekan ati akkamii wallaalta. Anaan wallaalle tokkoon beekan Sayyidoo qofatti himne. Kasii isuma san feddeerii eenyu wajji akka gartee nama jaha. Guutuu as naa baafteeti san booda isaan san keessaa tokkoof hin siman. Isaan jaan san keessaa. Naannoo taa'ame deebiituu kan dhufte. Anammaan kana dhageessifin himaati. Laa yooni silaas guyyaa san rabbi si baasee siin qaluu kee waan nuti mataa kiyyattiin ijoollee ijjittu silaas qalees beekamatuma takkaan hidhama. Anammaan kana. Tamaa fayyaan qabaatu. Wallaahi hinaaffaanin akkana godhe yoon jeen rabbi birattillee rabbi birattillee nama birattillee gaafii hin qabu. Jaarsa kiyya ta'uu fi sitti hinaafes silaa alagaa taate silaa hambataate mukaan naffi iyyaan hawli gaarii maqaan matanaa affadhu. Hinaaffaan maali? Hinaaffaan jaalala. Jaalalaa miti? Jaalaltee alagaa nama tumsiifti. Ni tumsiiftee akkamitti? akkatti nama tumsiiftu yoo si dadhabinoo. Akkamii gootee na dadhabeeniniin inni kun egaa asumaan ani jedhu jaan harku asumaan abbaa ilmaa biyyaati jeen kanarraa qabu anni kaan isaanirra yeroo ilmaa isaa guddisaa deebee inni waan kana hunda irratti ragee addunyaa irraa isa kana galchaadha yaanni biyyaan. Addunyaa kanarraa isa kana galchuudha. Numaan galchaa itti eeyyatte. Hin gallare. Ilmi namaan danda'u bara nama galchuu. Harama galchuu rabbu. Yoo guyyaan keegee malee nama yaa miti silaa eeggate jaatamna bitte. Maallaqa hiyyaan dhiira akka dhiisaan bitteen silaan firraa goota qabaadde anuu na beekta maal akkaan ta'e. Ijoollumati iyyaas naa fidi eega Sayyidoo natti himte anaaf Sayyidoo baasisiifataati. Ijoollumati iyyaafayii bikka jirtu amma bikka jirtu natti himi yookaan irratti waliin fidaa jedhu. Hanganaan beeka sanboota immoo maal akka dhufuu ta'us irratti harkuuf bidaatta. Jawwaala naraa guutuu afaan inni irratti ta'u. Waan kana hunda yaaddee takka lafa naa keessa. Amma akkaan jeeti dhageessiifin hima. Naabeetiin kun khalaas makka maaliin dhayinuun. Bikka feeteen soo jira kaa. Eega lubbuun na baate bikka feeteen soo jira kaa ijoolluma qofa na deebisi. Amma akka maan san dhayitu.
Haana hidhanii. Fedhan si hidhan. Akkamitti kana nama Fedhan alayyarraa si darban. Fedhan akka fedhan si godhan. Ani nama alagaa alaana bitee maallaqaan akkas na goosise. Maaliin sirraa gurgurta guri? Alagaa si bitee. Ati hoo? An alagaan si fide. Na bitee. Beerri qaydii maraachi jaanii dhuftee na maraachi. Tumi jaanna tumta. Waan nan godhin qabda. Mana kana keessatti. Wanni ati nan godhin maaltu jiru? Anis nama. Laal. Diinni sammuu tura ta'e saala fayyaa dhumeti sammuu tura akka mixaata na ogu jirti. Ati hoo? Na ogu siniiti waan isin jee qofa godhu. Ati bakka takka qofa sifatta eessanii. Ati annaadha ilmoo luusitti akkasii bakka maayita. Ammoo. Harkuuf jira waan garaa sirra buutaa. Ana isaa hin gabbaa dheengaddaan qoonqoon akkasii garaa laafifadhee kanneen namni ilaali. Firii bishin gaata akkamis kan nuti hin jiru. Naatiin kamiin. Mana kana keessatti hanga waan kana hunda akkamitti akka goote sheenaan qeensan irraas kaatee hanga rifeensaan si baatutti jiraachuu ta'e. Anis kaayyoon diyya dhageessifi nima. Ati harkuma keetii du'ee tamaan. Irraachi baatee jiraachuu feetu. Impaa du'ee harka keetii du'ee tamaan. Giseen fi harka keetii du'ee. Ati si dhagaltaame. Ilmaan kee kana waan irra goonu beektaame. Tamaan. Akka irra geessu ammumaan rakka jiran beekta. Niin beekaa. Maal rakka jiran beekta. Niin beekaa. Himi naa eenyu warri sana. Akkatti ilaa ijoollee biyya keessaa. Amma warri sana himi naa warri sana eenyu. Naa eenyu bikkee isaan jiran. Sin himsiisa immoo. Sin himsiisa. Angumaan si oltee buka kana eeggatu. Namaan akka haadhati jettee amanu biraan kaayyatti. Kaadhateenitti. Yalla. Anna raabanudha. Anna siin xaqaa kanaa cabseen beeyi. Xaqaa miti beetu. Gidaara kan horii bayi. Bas. Samboota na jalaa baate. Gaafa gidaara uftee baate na jalaa baate. Yaabotee jiran baay'ateen telefoon kana fuudhee. Anis kana wal isaanimmaan warra ajaa'ibaati. Waan hin taane haala na daleessisanii. Raqama isaanii mataa isaanii gahaa. Halo. Salam alaikum. Ini tuh. Hah? Ini tuh. Mali guys, ini sebuah anu lah, sampai kita ada buse. Ini tuh, teruskan telepon. Teruskan di telepon. Ini tuh. Minta wala ka jolle jabe dinjenne. Jolle si bi dai ka. Ini namun. Ini negersis. Negersis. Akni bin jadi. Aki ati tokko jiru teruskan telepon. Rupanya malah saya tulana kok naben aja sujira guyya lama gutu isa telmani rai.